Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha. Oduu guyyaa irraa isin biraan geenna jalqaba irratti hangafoota oduu. Joe Biden Itoophiyaan dhaabbiin fayyadamummaa AGOA keessaa akka haqamtu murteessani. Wixineen bulchiinsa naannolee Itoophiyaa haaraan mootummaa biltsiginnaan qophaa'e miliqee ba'e. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 22 deeggarsa namummaa barbaadu jedhe. Kooriyaan kibbaa pirezidaantii duraanii Park Geun-hyeef dhiifama goote. Oduu isinitti himu kan isin wajjin turu Anfu'aar Sultaanii amma oduu bal'inaan. Joe Biden Itoophiyaan dhaabbiin fayyadamummaa AGOA keessaa akka haqamtu murteessani. Pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden amajjii tokko irraa eegalee Itoophiyaan tarree biyyoota fayyadamtoota carraa daldala qaraxa bilisaa African Growth and Opportunity Act keessaa dhaabbiin akka haqamtu murteessani. Bal'ina oduu kanaa Aminaa Muhammad. Giinii fi Maaliinis sababa fonqolcha mootummaa humnootii waraana isaanii raawwataniin AGOA keessaa dhaabbiin haqamuu ibsi White House baase ni mul'isa. Jalqaba sadaasa darbee Ameerikaan biyyootni sadan carraa daldala qaraxarraa bilisaa kana argachuuf ulaagaa barbaachisu hin guunne jechuun guyyoota 60 keessatti akka fooyyessaniif akeekkachiistee yeroo faayidaa AGOA akka hin arganne hayxee turte. Itoophiyaan faayidaa kana akka hin arganne kana qabte waraana kaaba Itoophiyaatti deemaa jiruun walqabatee sarbamoota mirgoota namoomaa raawwatamaniin ta'uu labsiin pirezidaantiin Biden raggaasisan ni mul'isa. Biyyoonni AGOA irraa fayyadamoo tahan ulaagaalee carraa qaraxarraa bilisa kan argachuuf guutamuu qaban olaantummaa seeraa mirgoota hojjettootaa fi mirgoota namoomaa kabajuu qabu jedha seerri daldala Ameerikaa. Yoo ta'uu baate pirezidaantiin biyyattii aangoo fayyadamummaa biyyoota kanaa haquu akka qabus hima. Sadaasa darbee as miseensota koongirensii dabalatee namoonni hedduun Ameerikaan murtee Itoophiyaa AGOA keessaa haquu irraa deebiin akka ilaaltu gaafataa turan. Mootummaan Itoophiyaas murtee USA sagantaa AGOA keessa Itoophiyaa haquuf fudhatte kanaan baay'ee gaddaa ibsuun murtee kana akka kaastuu fi carraaqqii Itoophiyaan nagaa buusuu fi seera kabachiisuuf taasistu akka deeggartu gaafatee ture. Itoophiyaan carraa daldala qaraxarraa bilisa kanatti fayyadamuun oomishaalee gara gabaa Ameerikaatti ergituun sharafa alaa waggaatti hanga doolaara miliyoona 100 argataa akka turte ragaaleen ni mul'isu. Dabalataan AGOA'n Itoophiyaa keessatti namoota 100,000 oliif carraa hojii uumee akka tures ni himama. AGOA'n sagantaa United States daldala biyyoota Afrikaa Saharaa gadii jajjabeessuuf jecha bara 2000 koongiressii Ameerikaan fudhatama kan argateedha. Carraan daldala USA Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa biroofis bante biyyoonni kun oomishaalee isaanii qaraxa malee gabaa United States akka dhiyeessan hayyama. Carraan kun biyyootni kaanis danqaa daldala Ameerikaaf biyya isaanii keessatti jiru akka hambisanii fi ilaalcha heddumina siyaasaa jajjabeessuu akka qaban akka ulaagatti qabateera. Ibsa kana dura waajirri daldala Ameerikaa baaseen sarbamni mirgoota namoomaa idil addunyaa beekamoon kaaba Itoophiyaatti waraanaa fi gaaga'ama namoota dhalateen walqabatee mudate hin furamu taanaan ulaagaa Itoophiyaan fayyadamtu sagantaa AGOA taate itti fufuu miidhuu mala jedhee ture. USA qaamolee waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti hirmaatan akka waliigaluun dhukaasa dhaaban irra deddeebitee gaafataa kan turte yoo ta'u namoota lola kana keessatti gahee qabu jetturras uggura viizaa kaa'uun ishii ni yaadatama. Kana malees waraanni kaaba Itoophiyaa kun dhaabbatee karaa marii siyaasa hunda hirmaachisetti hin dhufamu taanaan qoqqobbiin diinagdee akka kaa'amu Joe Biden ajajanii turan. Waraanni kaaba Itoophiyaa itti fufee humnoonni mootummaa torbanota darban naannolee Amaaraa fi Affaar finciltootaan to'atamee ture. Guutumatti deebisanii qabachuu beeksisanii jiru. TDF naannolee kanneen kan gadi dhiise bahe nagaaf carraa kennuuf akka ta'e himeera. Wixineen bulchiinsa naannolee Itoophiyaa haaraan mootummaa biltsiginnaan qophaa'e miliqee ba'e. Mootummaan sirna biltsiginnaa kan yeroo ammaa tooftaa garaagaraatiin fayyadame daangaa Oromiyaa dhabamsiisuuf hojjetaa jiru wixinee bulchiinsa haaraa naannolee Itoophiyaa qopheessee hojiirra oolchuuf hojiitti seenee jiraachuu oduun keessoo biltsiginnaatiin miliqee ba'e ni ifoomsa. Bal'ina oduu kanaatiin Gadaa Ulaabu.
Akka odeeffannoon keessoo bilxiginnaatii miliqee bahe kun jedhutti wixiniin haaraan bahe kun naannoo Oromiyaa naannoo jahatti kan qoodu yoo ta'u isaanis Walloo, Shawaa, Harargee, Wallagga, Jimmaa, Iluu Abbaa Booree fi Oromiyaadha. Oromiyaa jechuun wixiniin kaartaa bulchiinsa bilxiginnaa haaraan kun kan of keessatti qabatu naannoo Arsii, Gujii fi Boorana ta'uu kan agarsiisudha. Akka wixinee kanaatti Walloo, Shawaa, Harargee, Wallaggaa fi Jimma, Iluu Abbaa Booraa qaama Oromiyaa odoo hin taane naannoo mataa isaanii danda'an akka ta'anitti kaa'amanii jiraachuu ibsa jedhu keessa beektonni. Gama biraatiin Jimmaa fi Iluu Abbaa Boor bakka tokkotti walitti qabamanii jiraachuus wixineen kaartaa kana saaxileera. Akkasuma maqaan Oromiyaa kan kennameef Oromoo kibba bahanga kibba Oromiyaatti kan jiran qofaaf ta'uu isaati. Gama biraatiin wixineen bulchiinsa haaraa bilxiginnaa kun Tigraayin illee bakka lamatti kan qoode yoo ta'u Tigraay fi Walqaayit yookaan Humaraadha jedhameera. Akkuma naannoo Tigraay wixineen bilxiginnaa kun naannoo Beenishaangulin illee bakka lamatti kan qoodu yoo ta'u isaanis Beenishaangulii fi Matakkal ta'uun beekamee jira. Gama sabaa fi sablammootaa fi uummattoota kibbaan ammoo daangaa saboota kibbaa bakka sadiitti kan qoodu ta'e saboota kibba dhiha Walaayittaa fi naannoo kibbaatti qoodamu wixineen kaartaa kana ni mul'isa. Wixineen bilxiginnaa kun akka naannoo kaanii naannoo Gaambeellaa fi Somaalee kan hin tuqne ta'uu illee ni ibsa. Oduun keessoo bilxiginnaa ba'aa jiru akka addeessutti mootummaan bilxiginnaa kan yeroo ammaa olaantummaa saba tokkoo milkeessuuf hojjetaa jiru mootummaa jiddu galeessaa hundeessuuf akka isaaf tolutti naannolee Itoophiyaa bittaa isaa dheereffachuuf akka isaaf tolutti cicciree jiraachuu kan mirkaneessu ta'uu ifoomsa. Kanumaan wal qabate xiinxaltoonni kan jedhan karoorri Oromiyaa adda ciroo diiguu fi Oromoo dadhabsiisuu bahee hojii irra oolmaaf guyyaa isaa eeggataa jira jedhu. Sirni kun diina Oromooti yoo jedhamu kan hin amanne innu diina Oromooti. Kun nama garaan isaa diina itti ta'e qofa jedhu xiinxaltoonni. Hiree Oromiyaa fi Itoophiyaa laalchisee qabxii lamaan kana tolchanii hubachuun waan hundaafuu qoricha jedhu xiinxaltoonni. Inni dura hiree uummata Oromoo fi Oromiyaa kan murteessu Oromoodha malee keessummaa yookaan alagaa miti. Karaa kana baatu malee anatu siif beeka alagaa Oromoon fudhachuuf yoomiyyuu qophii miti. Inni lammata Itoophiyaan uummata Oromoo guddaa kana facaasuudhaan kutaa xixiqqootti qircitee xiqqeessuu barbaaddu Itoophiyaan tokkummaa Oromiyaa akka yaaddoo biyyaatti ilaaltee diiguudhaan ijaaramtu inuma hin jiraanne. Abdii muradhaa jedhu xiinxaltoonni kunneen fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 22 deeggarsa namummaa barbaadu jedhe. Bara faranjootaa dhufaa jiru kana keessa Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 22 ta'an deeggarsa namummaa akka barbaadan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti waajjirri olaanaa dhimma deeggarsa namummaa OCHA'n beeksise. Bal'ina oduu kanaatiin Jibriil Muhammad. Kutaalee Itoophiyaa hedduu keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namummaa barbaadanii akkaan dabalaa jiraachuu waajjirri kun ibsa isaa keessatti eeree jira. Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namummaa jala jiranii kan bara darbee miiliyoona 8.1 ture. Barana ji'a fulbaanaarraa kaasee miiliyoona 9.4 ga'uu gabaasni sagantaa nyaataa addunyaa ni ibsa. Sababa waraana waliinitiin naannoo Amaaraatti lakkoofsi namoota deeggarsa namummaa barbaadanii al takkatti miiliyoona 3.7 ga'eera. Waraana deemaa jiru irratti rakkoon hongee hamaa waan jiruuf bara faranjoota haaraatti ammoo lakkoofsi lammiilee biyyattii deeggarsa namummaa jalatti kufanii akkaan dabalaa yaaddoo jedhu akka qabu OCHA'n ibseera. Waraana hongee weerara koronaa vaayirasii fi dhibeewwan biroon walitti dabalamuun uummanni hedduun harka namaa akka eeggatu gochuu danda'u jedha gabaasni OCHA'n. Kanaafuu bara haaraa 2022 keessa namoonni miiliyoona 22.3 deeggarsa kennuuf karoora qabas jedhee jira. Kutaaleen bahaa fi kibba biyyattii hongeen hubaman akkasumas kanneen waraana kaabaan miidhaman xiyyeeffannaa guddaa barbaadu jedhe gabaasni kun. Balaan hongee naannoo Sumaalee fi Oromiyaatti mudatee jiru akkaan yaaddessaa jedhe gabaasichi. Rakkoon hanqina nyaataa irratti qorannoo gaggeessuun gabaasa baaseen rakkoo yaaddessaa sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa jedhamurra ga'ee jira jedha dhaabbatichi. Hanqinni roobaa, rakkoon bishaan dhugaatii fi nyaata horii rakkoo hamtuu uummata bahaa fi kibba Itoophiyaa
Itoophiyaa harkaa qabuudha kan jedhe OCHN ejensiin istaatiksii Itoophiyaa waabeeffachuun akka gabaasetti naannoon kunneen gatiin beeladootaa waan gadi bu'eef horsiisee bultoonni hanqina maallaqaa rakkataa jiru jedha. Iddoowwan hongeen midhaanii gargaaruuf ammarraa hojiitti yoo hin galamne rakkoon hammaatan akka deemus akeeka jaarmiyaan kun. Sagantaan nyaata addunyaa pirezidaantii naannoo Sumaalee waabeeffachuun akka gabaasetti ji'oota sadan dhufu namoonni miliyoona 3.3 ta'an hanqina nyaataa hammaataaf saaxilamuu danda'u jedhe. Ammatti namoonni miliyoona 2.2 ta'an rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamuu danda'an, daa'imman 173 caalan ammoo nyaata madaalawaa argataa hin jiran jedha. OCHN naannoo Oromiyaa fi Sumaaleen deeggaruuf marsaa lammaffaaf doolaara Ameerikaa miliyoona 2 ramaduu hime. Guutumatti Itoophiyaatti hanqina amma namoonni miliyoona 4 ta'an keessaan irraa buqqa'anii jiru kunis kan baranaa miliyoona 1.5 dabaleetii jedha. Fulbaanaas naannoo Amaaraatti namoonni 542 naannoo Affaar irraa immoo namoonni 255 keessaan irraa buqqa'anii jiru jedha. Dhaabbatichi gabaasa isaa kanaan kaaba Itoophiyaatti lammiileen rakkatan gargaaruuf baajata doolaara Ameerikaa miliyoona 614 ramaduu kan hime OCHN kuusaan baajataa barbaachisu yoo wal bira qabu akka xiqqoo ta'uu hime. Hojii deeggarsa namummaa hojjetuu keessatti qaamoleen tola ooltota akka bira dhaabbachuun tumsanis gabaafamee jira. Oduu biyya alaatiin Kooriyaan Kibbaa pirezidaantii duraanii Park Geun-hyeef dhiifama goote. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Moon Jae-in pirezidaantii duraanii biyyattii kan yakka malaammaltummaa himatamanii hidhaa waggaa 22 itti murtaa'e Park Geun-hyeef dhiifama godhan. Bal'ina oduu kanaatiin Jibriil Muhammad. Kooriyaan kaabaa pirezidaantii duraanii Park Geun-hyeef dhiifama goote. Pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Moon Jae-in pirezidaantii duraanii biyyattii kan yakka malaammaltummaan himatamanii hidhaa waggaa 22 itti murtaa'e Park Geun-hyeef dhiifama godhan. Qondaalli siyaasaa gameettiin umrii waggaa 69 kun erga aangorraa buqqifamanii akka himatamtu murtaa'ee booda bara 2018 osoo aangorraa hin bu'in dura aangoo seeraan alaa fayyadamuun malaammaltummaa raawwachuun adabamte. Park Geun-hye pirezidaantii Kooriyaa kaabaa filannoo dimokiraasiin aangoo qabatan keessaa nama jalqaba aangorraa buqqifamteedha. Park Geun-hye dhibee hamaa maashaalee harkaa fi qaama isii mul'ii gar malee dhibamteen bara kana qofa keessa yeroo 3 hospitaala seentee jirti. Miidiyaan biyyattii Yonhap akka gabaasetti Park Geun-hye namoota pirezidaantii Moon bara haaraa ilaalchisuun dhiifama godhaniif keessaa tokko. Sababaan isiin ittiin dhiifama argatteef keessaa inni ijoon rakkoo fayyaa isii mudateedha. Pirezidaantii Moon Jae-in kanaan dura dhiifama wanti jedhamu akka hafu murteessee waan tureef tarkaanfiin amma fudhate kun namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Ministeerri muummee dubartii jalqaba biyyattii kan yakka matta'aa nyaachuudhaan himatamte bara 2015 hanga 2017 hidhaa turte Han Moin-sok carraa kanaan yakka raawwatte irraa walaba ta'uu isii labsamee jira. Park Geun-hye himataawwan bara 2018 irratti dhiyaatan 18 keessaa 16 raawwachuun kan mirkanaa'e yoo ta'u himataawwan kanneenis irra jabeessan aangoo garmalee dhimma ba'uu fi malaammaltummaan wal qabata. Dureeyyota dhuunfaa hiriyoota isii ta'an michoonfachuudhaan kubbaaniyyaawwan elektirooniksii biyyattii kanneen akka Saamsungii hacuucuun ragaa iccitii mootummaa dabarsitee hiriyaa isiif kennuu fi aangootti fayyadamuun waan feete murteessu yakkoota manni murtii ittiin isii adabee ture. Haa ta'u malee hooggantuun duraanii kun himata kana hundaa ni haalti. Paarkiin jalqaba hidhaa waggaa 30 fi maallaqa doolaara Ameerikaa miliyoona 16.8 itti murtaa'e. Boodarra garuu adabbiin kun fooyya'ee fi hidhaa waggaa 15 yakka malaammaltummaa waggaa 7 immoo aangoo seeraan alaa fayyadamuun walumaa galatti waggaa 22 itti murtaa'e. Gabaasni kan BBCti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.